hojjete deeme gaafi gaafa dhaabatee gubatu jira bar gaafa dadhabee gubatu jira bar siniif galee wanni hunduu haqee haga qaba gaafa jechuudha gaafa dhaabbatanii biyyi Dubaayituun akka Suudii taatu dhufaa jira jechuudha Suudiin dura akkana turte bar Suudiin hudduu dubartii irraa mulqanii laayitariidhaan gubaa ture bar warri Suudii warra mana hidhaa keessa ciidee sagaleen nu ta'a jedhu kuma lamaan 15 16 17 hudduu dubartii akkana irraa mulqanii laayitariidhaan gubaa turanii bar dubartoota kana tartaa deebisaniitiin qaama isaanii viidiyoo irraa waraabaa garafaa turanii bar siniif galee jedha bar kanaafuu likkii keessan ni argattan olma guuraa ta'ee beelluutu jaarsa fidate ta'ee beelluutu jaarsa biyyarraa fidate meeqaa fidatte anilleen fida kiyyasan lubbu deemi baasa boora meegarishiin dhageetii baafadhuuti kunoo eebeluyyuu akkasi dhufe hiriyyaan ta'e takka jaarsa fidatte asisi madha ababaan birrii 5 birrii meeqaree birrii 200 300 ababaa bittee dhatte gaafa ji'a takka hin jiruu jechuudha likkii keessan gana argatte eege gurgurachuu ta'e eega olii gad deddeemanii zozzooranii hudduu gurgurachuu ta'e jireenya biyya abbaa keessanii biyya yoo duutan reeffi keessan firiijii keessa hin galle galtaniitiin hudduu teessan gurgurataan jiraattanii maal gootan biyya abbaa keessatti maaf baangaaliin cobxoo fanxoo qabduuf eedisii qabdu isin galaafatti maaf jireenya keessan barandaa ta'e asmaarii maa taatan hoteela irra zoortuu bicha maa taatan jireenya keessan zibaala kanatti hinaafaa maalitti hinaafaa bifti jireenyaatiin fujeeraadhaa fi wannoo keessa zozzoorteetiin hudduu gurgurattee jiraattu jireenya titeettee shiishaa harkiftutti hinaafti haati faate oduu simbirtuu manguddoota kaayiroo lama gidduutti wal dhabdeen dalkan eega mudatee booda haala yaaddeessaarra geera jedhame deebi'ee laafuunsaa dhaga'ame walitti bu'iinsi lafa buleeyyii kaayiroo keessa jiraatan haala ammeessaaf yaaddeessaarra geera jechuun gara mana walii deemuun wal haleeluuf dirree haleellaatti wal waamuu fi wal duuka fiiguun eega dhaga'ame booda qaama sadaffaan obbo Reedii Adam eega hirmaatanii booda wal haleellaan sun osoo milkaa'in hafee jechuu jiraattonni kaayiroo dhimma kana hordofaa turan nutti himaniiru. Manguddoonni yookaan lafa buleeyyiin jireenya irraa abdii kutataa jiran kun gara wal waraansaatti ka darban haala ammeessaa keessa turaniiru. Waldhabdeen kana dura kaayiroo keessatti ta'ee hin beekne jara irratti ta'ee argamee jedhan. Kaayiroo keessatti yeroo hedduu waldhabdii yoo mudatullee qaama lafa irratti bu'ee kan wal lolaa ture hin turre. Kanneen toora miidiyaa hawaasaa irratti wal lolaniin alatti namni qaamaan walitti deeme hin jiru jedhan. Lafa buleeyyii fi kanneen umurii manguddummaa keessa jiran jireenya irraa abdii kutachuutti deemaa jiran kun garuu haarii fi miira isaanii miira nama guddummaa waan qabaniif to'achuu dadhabanii lafa irratti walitti deemanii jedha oduu himaan kaayiroo irraa kan nutti hime. Waa'een manguddoota lamaan kaayirootti wal dhabanii kun haala ammeessaaf lubbuu wal balleessuu maluu ka jedhu kakaasullee yeroo gabaabaa keessatti nama qaama sadaffaa Reedii Adam jedhamuun to'atameeraa jedhan. Ganamarraa naannoo sa'aatii tokko Itoophiyaatti siqu keessatti haati Faatee namni jedhamtu Fatihaa Mujaahid irratti haleellaa banuuf gara mana jireenya ishee imaltee turtee jedhu jiraattonni kaayiroo irraa nutti himan. Haaluma kanaan Fatihaa Mujaahid argeeraa haleeluuf fiigaan jira na jalaa fiigaa jira jechuun karaa miidiyaa ishee haadha Faatee yookaan manguddoon kaayiroo jireenya irraa abdii kutataa jiran lamaan kana gidduutti wal dhabdeen eega mudatee booda marii nagaan furame moo maali ka jedhus yaaddoo ummataaf ka miidiyaa ta'eeraam. Waa'een wal dhabdoota manguddoota kaayiroo yookaan lafa buleeyyii kun haala ammeessaarra ga'ee ture jedhu kanneen kaayiroo keessaa dubbatan. Wal dhabdeen jiraa kun kan nama ajaa'ibu keessaa meeshaalee qara qaban kanneen sagalee hin qabne qabatanii walitti adeemaa turanii jedhan oduu himaan kaayiroo irraa ka gabaase. Waa'ee wal dhabdee manguddoota umurii 40moota keessa jiran kanaa baay'ee yaaddessaa ture jedhan. Garuu haala sana xumuruuf qaamni sadaffaa namni Reedii Adam jedhamu hirmaatee ture. Garuu waan kana xumuruuf guutummaatti ulfaatullee haala laaffisuurra ga'eeraa jedha Reedii Adam qaama sadaffaa ta'uun kaayiroo keessatti hirmaate. Lafa buleeyyiin kun wal doorsisa hamaaf warreebicha akkasumas meeshaalee sagalee hin qabneen lubbuu walii balleessuuf adeemaa turan. Umurii nama guddummaa keessatti umurii isaanii muraasaaf ta'e keessatti wal galaafachuu maaliif barbaachise jechuun
namoonni garaagaraa tokkos dubbataa turan. Itti gaafatamaa waliigalaaf dhaabbata burjaajii kaayiroo ta'uun kanneen hojjetaa jiran Dr. Raasiliitti waa'ee walitti bu'insa kanaa maali jechuuf gaafachuuf bilbila isaanii irratti yoo bilbillu bilbilli isaanii akka cufaa ta'e nutti himu. Irra deddeebiin dawwallus bilbila isaanii argachuu hin dandeenye. Yeroo itti gaafatamaa waliigalaaf dhimma burjaajii kaayiroo irratti hoggansa ka qaban Dr. Raasilii argannetti kan qabannee dhiyaannu ta'a. Burjaajiin kaayiroo keessatti dhalate garuu edda osoo lubbuun balleessin osoo dhiigan dhangalaasin haala tokkoof tasgabbaa'eeraa jedhan. Garuu fuulduraaf maaltu ta'uu deema maaltu mudata ka jedhu sanga yoonaatti wanti ifa ta'e tokkoyyuu hin jiru. Waan bira hin jiru inni irraa fuudhaa. Ay miskiin anaa tana wallaa akka keemiyuutti si godhee jechaa bara. Maal masii ta'anuma mucaa kana rabbi jedhu. Maal masii ta'anuma. Aduun wantummaan ta'anii nyaanii wayii kan jiru. Aizosh. Ini kana udah. Wini tan akkamitti? No. Wini tan akkami eegaa ture seeta. Numee kasii jedhe jiru sun kan wini tana fudhatu. Lalisaa jedha abboo. Jibbitti bal'ina. Deemi dura shaaworii galee footu. Xurooftu. Taphadhu abdiin kutinii taphadhu jettanii akkuma qaalii kenna jettanii qaalitti na buusta mucaa jedhe taphadhu jettanii wiriin irra lakkoofsiistanii isin. Addaan kuti tapha nama biraa finna. Gahee amma kiyyaa kan kee wal mokkorree gahee fayyasii addaan kuti. Afuriin taphanna. Anifate wal danda'an jirru. Nuun galchite laata nama wayii ergite garuu namni biraa kan Okay, welcome macha. Welia waan of jirtaa macha. Leelloo kona jira dhugaanii kiyya dhugaa rabbii ta'inke wallahi jecha siif hin qaba dhugaa rabbii ulfaadha. Wallahi miti kan kabiraa fi asuuyyuu na bira iyyuu dhufuu keetiif hedduu galatoomne wallahi rabbi jasaa si yaadee wishi. Lawwisee anaa dhufu. Lawwisee moo lawish Lawishaa maqaa. Amma anaaf beekuun gamadii taane lawwiseedhaa fi macaadha. Adabbiin meeqaan? Adabbiin kuma lama best of three. Tap naa godhaa? Limona esa bede balla. Share argu. Pamini tahu kula. Okay. So Rita nagaa. Salii kanaan ishee Amma jira. Warri mana kiyyaa baaranii isaanii du'ee jira. Silkiin hodduuban na darbee gatii as deebi'e. Warri mana biiftuu taaptaaf godhaa mooyuu qabna. Let's go. Macaan akkamni yeroo ta'u kanaa miti giiftara qaba macaan. Nama taaptaaf godhuuf hin qabu garuu giiftara qaba. Taaptaabiin beekama kiyya. Gaarabbi sirriitti taaptaabii godha dhugaarratti. Dhaabi my family. Warri mana kiyyaa yoo arjarii guddaa isin gaafata lafaa ka'uun. Yaa Allah yaa Kariim. Yii dammoo fiqiroochee, maaroochee, habiiboochee, guddoochee. Thank you Allah my family. Taaptaabiin kun illee miliyoona akka galu godha. Meechaa sheeraa. Sheeraa.
Doktor dubbiseen jennaan na jala calliste. Bara macha welcome sinjee bara kuma sente nageenya waggoota na dubbisto. Akkuma seeneen immoo aadafaatiin dubbateennan wal. Aadaafiin sitee sinjette anillee manca welcome sinjee kiyyan nageenya natti fakkaate. Ate akkam nagaa keeti? Jira wallahi alhamdulillah. Amin amin. Family ababa. Wayyo. Guys, wanta kaburtama disni challenge bana. Nama kun baay'ee nama tokkotu guutuu danda'a sakana. Namni tokko bombulni tokko kenne. Wanta kaburtama namni tokko banuu dandeessan family. Family boy donaatii kenna. Donaatiif on diimtu san donaatiif on diimtu. Hee amaasin. Amma abaabatu abaabaa abbaa kudhanii tokko itti dabalee namni wayi. Liwa wayyoo. Family. Ingubina kota dabilii kana keessatti waan qabda irratti gadi qaba.